Ashama uummata jaalalaa kan guutuu addunyaa irra jirtan hundumti keessanuu nageenya rabbi guddaa bakka isin jirtan isiniif haa baay'atu. Kasi hordofaa jirtan kun Gadaa Tube Oromoon maatii taatan baga deebiidhaan gara chaanela keenya dhuftan jecha horoonni haaraa dhuftoo jiraatan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa isin jedhan. Akkuma beekamu Gadaa Tube irraataan duras viidiyoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'an kan isin barsiisaa isin bohaarsan garaagaraa isin biraan gaa turre. Haddasa akkuma baratame viidiyoo waan dhiyeenyaan ijoo sooshaal miidiyaa ta'an kan isin bohaarsaa isin barsiisan jennee isiniif qabannee dhufneera. Kanaafuu isinillee akkuma baratame viidiyoo kun namoota hedduu bira akka ga'uuf amma like share gochuudhaan eegalachaa video kanaaf yoo xiqqaate like dhibba tokko galchuu qabaannaa kallattiidhumaan gara viidiyootti haa ceenu. Sirba ajaa'iba tokko kana react sirbaan ajaa'iba dhiyeenya yoo jetame tokko daawwanni tokko farratti viidiyoo waa hedduu namatti tolan keessaa tokko ta'ee jira. Dhiyeenya kana view guddaa wantoota argatan ijoo sooshaal miidiyaa keessaa sirbi mucaa tokko kun andanyaa ba'uu tokko naan tokko fabuu danda'ee jira. Kanaafuu mee viidiyoo kana daawwannee walitti deebinu. Yuntali dun sarqoma kalega abba min albati dantal gud gwar kagabba chakka kagabba mela migib yellum yala qulqwali yini dun sarqwale lakki junta li datata hodi nafa yuntali dun sarqoma kalega abba min albati dantal gud gwar kagabba chakka kagabba mela migib yellum yala qulqwali yini dun sarqwale lakki junta li Wow. Video ajaa'ibaati video hedduu nama ture videoowwan yookiin ijoo sooshaal miidiyaa ta'an keessaa dhiyeenya kana view guddaa argachuu danda'ee jira. View kana do'ii gara miiliyoona tokko olitti daawwatamu namoota daawwatamuu danda'ee jira. Sheerii adda addaas argatee jira. Akkasumas immoo koomentii adda addaa irra kennamee jira. Isinillee kana wal qabatee waa isin dhagame koomentii jala barreessaa jecha. Video kana wal qabatee namoonni tokko yoo qeeqa adda addaa irra kaasanii akkamitti juntaa arrabsaa juntaan qooddataa qabsoo kennaatu jedhanii kuwwan immoo juntaan arrabsamuu qaba juntaadhaan sirba kanaa bu'uun kun sirriidhee namoonni tokko yaada adda addaa kenna. Isinillee kana wal qabatee waa isin dhagame koomenteedhaan nu barreessaa. Viidiyoo keenya ta'anutti yoo ceenu Finfinnee keessatti maqaa Tufaa jedhamuun naannoowwan waamaman yookiin namoonni Tufaa irraa ka'u yookiin Tufaa jedhamuuf keessaa qabu meeqa gaafiin jedhu ammoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Mee viidicha kana daawwannee walitti deebinu. Finfinnee dur bushaa turan keessa kan maqaan isaanii tufaadhaan waamamu meeqa isaan? Munaa Tufaa. Munaa Tufaa. Tufaa Munaa. Tufaa Munaa. Munaa Tufaa. Munaa Tufaa moo Tufaa Munaa? Tufaa Munaati. Munaa Tufaa. Mari Abebe Tufaadha balballi isaanii. Abebe Tufaa. Ani sirban jedhe. Ani sirban sirbe yaada ati. Abebe Tufaa. Sadii miidhe lama miidhe. Lama miidhe. Eessa bulchu? Eessa naannoo kam bulchu? Eewwatu Gullallee bulchaa. Jalaan. Gullallee eenyu bulchaa? Abebe. Abebe Tufaa. Abebe Tufaa asii Gullallee kanarraa Abee hamma asiin baha. Kana gadi kututti Abebeetu bulche. Ole kan biraa. Munaa namooti nu. Tufaa Munaa Abebe Tufaa. Abebe Tufaa. Abebeedha. Tufaa Munaa. Kanneenii fi kan kana fakkaatan isinillee kana wal qabatee waa isin dhaga'e yookiin maqaa Tufaatti wantoota waamaman kan isin beektan kanneen alatti an kanan beeku Abebe Tufaa Munaa. Hangana kan isinillee kan beektan kanneen lamaanii alatti kunis jira maqaa Tufaatti warroonni waamaman kan biraas kunis jira warroonni ammoo koomenteedhaan nu barreessaa isin jenna. Viidiyoo keenya ta'anutti yoo ceenu ammoo daansiin ajaa'iba tokko kunnaan kanaan dura baratame irra adda ta'e tokko dhiyeenya haa gadhiifamee jira. Qalloon tun sirba jedhu tokkotu jira guddaa kan bahe. Sirba kana wal qabatee daansii ajaa'iba tokko hojjetamee jira. Dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Mee daansichi kun maal akka fakkaatuu fi istaayilii isaatti hojjetan kun hoo maaltu adda taasisa kan jedhu daawwannee walitti deebinu. Shinaan bantuu waan saaqadhu meeqa miillitee ani ishee afudhu
Naatena natame vina bojite namboje ame vina bojite namboje ame vi Naatena natame vina bojite namboje ame vina bojite namboje ame vi Allon tuli jabdudu manatul sente ondena hatte mali 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 Allon tuli jabdudu manatul sente ondena hatte mali 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 Me mali mali me mali mali me mali mali ko mali mali me mali mali me mali mali me mali mali ko 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 mali mali ko mali mali Wow, dancing akkana kun waa hedduu namatti tolu. Namoonni waa hedduu namoota dancing akkana kun kan beekan tanan dura Oromiyaa keessatti osoo hin taane dancing akkana kun yeroo wan dheeraadhaaf kan beekamu biyyoota Afrikaawii akka Naayijeeriyaa, Koongoo fi Keeniyaa keessatti dancing waan gosa kanaan yookiin qulqullina dhabiinsaan alatti kan hojjetamu kun yeroo baay'ee biyya keenya keessatti baratamaadhaan jechuudha. Haa ta'u garuu sirba afaan Oromoo irratti dancing akkana kun hojjetamuun isaa namoota hedduu kan gammachiisu ta'uu danda'ee jira. Kanaaf wal qabates illee waa isin dhagamii koomintee lannuu barreessaa viidiyoo keenya itti aanutti hojjennu namni tokko jimaa qaama'u bishaan laslaasaa wantoota adda addaa fayyadamaa jechuudha. Akkuma humni isaatiin kan bishaan kan laslaasaa bitachuu danda'e laslaasaa kan buna bitachuu danda'e buna kan bishaan bitachuu danda'amu bishaaniin qamaa jechuudha. Kan kanneen lamaan yookiin kanneen hundaan wal bahee kan kanneen hundaa bitachuu hin dandeenyu akkamiin jimaa oguu qamoo bishaan fayyadamuu danda'a wanti jedhu akkamiin fayyadamtu osoo hin ta'e namni jimaa qabu tokko jiraate bishaan bitachuu hin dandeessu, laslaasaa bitachuu hin dandeessu, buna bitachuu hin dandeessu akkamiin jimaa qabaatame. Hundaafuu mee viidiyoo dhiyeenya kana bahe ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e namoota hedduudhaan viyuu guddaa kan argate kana miidiyaa waan ol ta'aa deemnu. Video funny guddaadha nuroo basade yookiin jireenya malaan kan jedhamu sun akkanaa jechuudha. Bakka inni bifa salphaatti yookiin karaa gabaabaatti osoo baasii takka ofirraa hin baasin osoo doolchite akkas hin baasin fataa zana jechuu jira jechuudha. Kana wal qabates illee waa sila dhagamee koomentii jedhan nu barreessaa jecha akkuma taamini gubbaa arguudhaaf yaaltan ammoo dhiyeenya kana Mansuur Jamaal nan ta'a yookiin qabeenyi kan koo Mansuur Jamaal ol ta'uu jira. Mansuur Jamaal mana miiliyoonatti malee biiliyoona seenne anammoo mana biiliyoona seenu jira jechuu jirti intalli takka ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Viidiyoon kun namoota hedduudhaan sheer ta'uu danda'e jira. Mansuur Jamaal kana booda olaantummaa kana isheedhaaf kennuu jira. Mansuur Jamaal ammoo TikTok irra kan beekamu abbaa qabeenya jabaa yookiin namoota TikTok irratti argaman keessaa abbaa qabeenya jabaa akka ta'e tokko yookiin tokkoffaa akka jirutti ilaallama ture. Haa ta'u garuu dhiyeenya kana viidiyoon kun erga baheen booda Mansuur Jamaal wanta mufachiise na fakkaata. Mee viidiyoo kana ዳዋኔ ወደ ታደብ ነው። ሰላም ኢትዮጵያውያን የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የመጣሁት ስለራሴ ጥቂት ነገሮችን ልነግራችሁ ነው። ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመር ጠይቃችሁኛል። እርሻሽ ከከተማ በጣም የራቀ ነው፣ እንዴት ነው የምትኖሪው? እንዴት ነው የምታድሪው? የሚል ጥያቄን ጠይቃችሁኛል። አሁን ጥቂት ነገሮችን እነግራችኋለሁ። ስለ እርሻም ስለ ራሴም ጥቂት ነገሮች እላችኋለሁ። ይሄ የምታዩት አካባቢ ብላቴ ይባላል። ብላቴ አካባቢ ደግሞ 600 ሄክታር እርሻ አለኝ። አሁን እዛ እርሻ ውስጥ ካምፕ ውስጥ ሆኜ ነው ይሄንን ቪዲዮ መሰራላችሁ። ይሄ ግቢ አጠቃላይ 10000 ካሬ ነው ካምፓችን። እንደምታዩት በጣም አረንጓዴ ነው፣ እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። አረንጓዴ አሻራችንም በደንብ ነው የተተከለው ያደገው። ከጀርባ የምታዩት ደግሞ በዛ በኩል G+1 መኖሪያ ቤት አለ። ከጎኑ ደግሞ ኤል ሼፕ አለ። ኤል ሼፑ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል። ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ሻወርም ሁሉ ነገር አለው። መኖር እችላለሁኝ። ውስጡ ስመጣ ሲመሽብኝ እዚሁ ነው የማድረው። ቢሮ አለው፣ ኮፊ ሃውስ አለው በግራና በቀኝ። እጅግ በጣም የሚያምር ነው። ከጓሮ ደግሞ
ኩሽና ለአንዳንድ ነገሮች ማብሰያ የሚሆን እና ግሪን ኤሪያ ቆንጆ የሚያምር ግሪን ኤሪያ አለ። ወደፊት ቀስ በቀስ የማሳያችሁ ይሆናል። አጠቃላይ ስለራሴ ስለግራችሁ ትውልዴም እድገቴም አዋሳ ነው። የተለያዩ ከ30 በላይ አገራቶችን ዞር ያለውኝ በተለያየ ስራ ጉዳይ መጨረሻዬን ግን አየርላንድ ደብሊን አድርጌ መኖር ጀመርኩኝ። ባለትዳርና የ3 ልጆች እናት ነኝ። ባለቤቴ አይሪሽ ነው። እኔ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ልጆቼም አይሪሾች ናቸው። እንግዲህ የቤቱ ብቸኛ ኢትዮጵያዊ ነኝ እንድትልነግራችሁ የምፈልገው እስከ መጨረሻው በኢትዮጵያዊነቴ እቀጥላለሁኝ። ዜግነቴን የመለወጥም ሐሳብ የለኝም። የተለያዩ ኢንቨስትመንቶችን እየሰራው ነው። ሆቴል ባለ 5 ኮከብ ሆቴል ለመገንባት ዝግጅቴን ጨርሻለሁ። ኮፊ ፕሮሰሲንግ ፕላንት አለኝ። ጁስና ውሃ ፋብሪካ ወደ ሰላሌ አካባቢ ገንብቼ ኦልሞስት ወደ ማጠናቀቁ ደርሻለሁ። አጠቃላይ እርሻዬ ኦሮሚያ ላይ ካለው ጋር 840 ሄክታር ደርሷል። ሌሎችም ቱር ኤንድ ትራቭል ድርጅት አለኝ። መኪኖች ከትንንሽ መኪኖች እስከ ቪኤት የተለያዩ 11 መኪኖች አሉት ድርጅቱ። እናከራያለን። ብዙ ነገሮችን የምንሰራው እናስጎበኛለን። ብዙ የምንሰራው ስራዎች አሉ። አጠቃላይ እንግዲህ ስለኔ የተወሰኑ ነገሮችን ካልኳችሁ ወደፊት ደግሞ ብዙ የምነግራችሁ ነገር ይኖራል። ስለ ቤተሰቦቼም ብዙ ማሳያችሁ ነገር ይኖራል። ካፒታል አሁን በዚህ ሰዓት ወደ 1 ቢሊዮን ብር አድጌያለሁኝ። ብዙ ሰዎች እርሻን ተጨናንቀው አስጨናቂ የሆነ ስራ አድርገው ነው የሚያዩት። እኔ ግን እርሻን ሴክሲ አድርጌ ነው መስራት የምፈልገው። ፈታ ብዬ ለሌሎችም አዝናኝ እንደሆነ እየገለጽ ሌላ ሰዎችን ኢንቫይት አድርጌ ወደ ስራው እንዲገቡ እያደረኩ መስራት ነው የምፈልገው እና ለምትሰጡኝ ድጋፍ ለምታደርጉልኝ ነገር ሁሉ በጣም እጅግ ከልቤ ነው ማመሰግናችሁ። ወዳችኋለሁ። ዋው ዋህዱን ነመት ተሉላ ሚጭዮንቱ ጎደዳቲ በረከት ገበሬው ነኝ ፍንጅቴው ዋምቶ ግናን ቆቴ ቡልቱላ እንጀቴው ይሁን ዋምት የቱ ነሞን ሄዶን ገሩ ቆቴ ቡላው ግናን ቆናም ቡላ አካዋን ጅብሰት ዶኮት ነሞን ላለን ጅራይቱ ሃቱ ገሩ ቆሳም ቆቴ ቡላን ቶኮ itti gaafatamummaa isaa bifa gaariidhaan bahee akka barbaachisaatti itti hojii tokko yoo hojjete milkaa'ina guddaa argachuu danda'a jechuudha. Mansuur Jamaal goroguu amma kana baajanni inni qabu maana miiliyoona yookiin miiliyooneera. Ishiin tun ammoo akka biiliyoona tokko tuqaa wayi jechuudha. Kaapitaal iseedha. Kana wal qabatee isinillee waa isin dhagame koomentii yalan nu barreessaa jechaa viidiyoon keenyatti aanu. Eeguu adda addaatti yeroo viidiyoo tokko waraabanii wantoonni yookiin viidiyoo san duubarraa nama jeeqan garaagaraa jiraachuu danda'a jechuudha. Keessumattuu shamarran biyya alaa jirtanii yogguu viidiyoo tokko waraabdanii maalidha madamii kan jedhamtu dhuftee isin jeequu dandeettu wantoota adda addaatti wal qabateetiin kan gufuu namatti an jira jechuudha. Haa ta'u garuu viidiyoo dhiyeenya kana bahe tokko ma'a kunnaa dhimma hundaafuu mee viidiyicha kana daawwanne walitti adeemnu. እማዬ ቪዲዮ ልሰራ ነው። እሺ እንዳረብሽኝ ድምጽ እንዳታስገድብኝ እሺ። አንቺ ባለ እማ እየሰራው እኮ ነው ቪዲዮ። ምን ሆነሽ ነው? እባክሽ እራስሽ ጉዳይ። አንቺ ባለፈው እኮ ነው። ስሚ ብርጭቆ ማስቀመጫው እንዴት ነው ያደረኩት? እማ ያውልሽ ቪዲዮ እየሰራው ነው። አትረብሽኝ እንዴ! ይቅርታ። እኔም እኮ ዝም ብዬ ታገ አረገደ ልግባ። እማ ለምንድን ነው የምታይኝ እሱ ጋር ወደ ብለሽ? ምን ችግር አለ ባይሽ? ዝም ብለሽ ስሪ። ሲያልቅ ታየዋለሽ። እንደሱ እያየሽኝ እኔ መስራት አልችልም። እኔ ብታይ እግር መንገድ ይዤሽ ያለፍኩ እንዳለ ዋው ቪዲዮ hedduu nama bohaarsuudha. Akkasumas ammoo barnoota guddaa viidiyoo namaa kennuudha jechuudha. Wantoonni akkanaa kunneen namoota hedduu kan mudatan ta'uu danda'a. Isinillee mudannoo akkanaa yoo qabaattan koomentii jedhanii barreessaa jecha hayyeekaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya obsa hamma dhumaatti waan nu hordoftaniif galatooma jecha viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik sheer gochuu akka hin irraanfanne warra dhumaatii kan taane ammoo sabskiraabii gochuudhaan maatii keenya dabalamaa jecha hamma viidiyoo biraa ta'e waliin deebinutti iddoo nagaa tura.